qaamoleen hawaasaa godina Wallagga Lixaanaa Beegii dhaadannoowwan adda addaa qabachuudhaan hiriira baanii waamicha nagaa fi araaraa labsan. Fiqaaduu Mirkanaa. Wadiin nagaa qaaliidha. Daandiin nagaa injifataadha. Daandiin nagaa injifataadha. Qaamoleen hawaasa garagaraa godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii dhaadannoowwan garagaraa qabachuun waamicha nagaa fi araaraa taasisan. Qaamoleen hidhatanii socho'an nagaadhaan galuu akka qabanis gaafataniiru. Waamicha karaa nagaa qaamoleen hawaasaa kun taasisaniin qe'een Oromoo nagaa ta'uu osoo qabu nagaa dhabuun misoomnii fi dinagdeen keenya duubatti deebi'uu hin qabus jedhan. Utuu rakkoon tokko hin argamin kan nu barbaannu araara. Walitti araaramnanii walii wajjin jiraanne nu dhiiga tokko nu foon tokko nu jireenyi keenya tokko adaraa jenna waa'ee nagaa yoo nagaan jiraate baanii galuun jira, yoo nagaan jiraate rafanii ka'uun jira, yoo nagaan jiraate nagadachuun jira, daldalachuun jira, yoo nagaan jiraate fuudhi jira, heerumni jira. Nagaa malee wanti jiraatu hin jiru. Uummanni Oromoo baaf lixaa kibbaaf kaabaan jirru nagaa barbaadna jechuudha. Uummanni Oromoo nagaa barbaada kan bosona keessa jirullee ammallee jechuudha. Dhufee mootummaatti karaa nagaa harka isaa kennatee dhufee akka nu misoomaa, hojii biyyaallee akka hojjetu ni barbaadna jechuudha. Faayidaadhaaf jedhee kan biyyaa ba'ee naannoo keenyatti rakkoo nageenyaatti ofiisaatis rakkoo keessa gidiraa keessa galee jiru harki mootummaadhaa bal'aadhaa uummannis nagaa barbaada waan ta'eef kara nagaa dhufee kan nu galu nagaadhaan biyya keessa galee nuus gara misoomaatii fi hojii keenya idileetti deebinee ijoollee keenyas daandii gaarii hawwinaa misooma gaarii hawwinaa barnoota ijoolleen keenya sadarkaadhaanii teeknooloojii wajjin akkasiin tarkaanfattu barbaada. Nagaan akka ummate nagaan jaalala akka ta'e nagaa akka waaqi barbaadu akka beekamaa ta'e nagaa barbaadnaa jedhu ummate beekin ijoolleetiin kan hin jedhu kara nagaa kottaa harka kennadhaa bakka nagaan qabeenya nagaan jiraachuudha birannaa malee tokko kottaa nagaa akka nu jiraachaa roga jiraadha jedheen hanga nama barbaada jechuudha. Imimmaan armee Oromoo haa gorsinu. Hariiroon Itoophiyaa fi Jibuutii Afrikaa keessatti fakkeenya guddaadha jedhan Ambaasaadder Biraanuu Tsaggaayee. Walitti dhufeenya naannolee lamaanii cimsuu fi biyyoonni lamaan hojiin hojjetan agarsiistuu ta'ullee himan. Akaaluu Baqqalaa. Hariiroon Itoophiyaa fi Jibuutii Afrikaa keessatti fakkeenyummaa qaba jedhan Jibuutiitti Ambaasaadder Itoophiyaa Ambaasaadder Biraanuu Tsaggaayeen walitti dhufeenya naannoo uumuuf hojii hojjetamuuf biyyoonni lamaan agarsiistuu akka ta'es dubbatan. Dhimmoota siyaasaa, dinagdee, geejjibaa fi loojistiksii irrattis waliin hojjetu jedhan. Waggaa dhibbaan duratti sararri baaburaa yookaan immoo reelwee kan jennu kun diriirfamee biyyoonni lamaan akka inni walitti hidhatamu kan taasisedha. Isaasittis immoo daandiidhaan, bishaaniin, ibsaa akkasumas immoo tajaajila poortiitiin walitti dhabeera jechuudha. Kanaaf inni kun biyyoonni kun lamaan faayidaa waliinii yookaan immoo keessattuu karaa dinagdeetiin argamuu qabu irratti dursanii kan walitti dhaba waan ta'eef kaayyoo sila akka Afrikaatti yookaan immoo akka baha Afrikaatti biyyootiin naannoo kana keessatti yookiin immoo ijaarsawwan sadarkaa kanatti argamu keessatti argaman kamiyyuu caalaa kan Itoophiyaa fi kan Jibuutii baay'ee bu'a qabeessa yookaan immoo dhimmoota haala mijaa'aa qabu jechuudha. Meeshaaleen Itoophiyaan alaa galchitu harki 95 ol karaa buufata Jibuutii galam. Dhimmoota istiraatejik ta'an yookaan immoo bu'uuraa ta'an dabalatee karaa kanaan kan galu waan ta'eef xaa'oo, boba'aa, dhimmoota warshaawwan adda addaatiif tajaajilan baay'eesaa karaa kanaan kan inni galu. Karaa kanaanis yaa'u tajaajilli wadabaa yookaan immoo tajaajilli poortiidhaa baay'ee gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Akkasumas daldala fudhannee togguu laallee oomishaalee tokko tokko irratti tireed vooliyuum Jibuutii fi Itoophiyaadhaa guddaa ta'uusaa kan agarsiisu ni jira jechuudha. Hundarree yoo ta'uu baate jechuudha. Kanaaf irra caalassaa immoo keessattuu nyaata wajjin wal qabatee dhimmoota bu'uuraa ta'an baay'eessaa kan Itoophiyaa irraa kan garatti dhufu. Walgahii marii koomishinii daangaa Itoophiyaa fi Jibuutii 28ffaan Bishooftuutti taa'ames milkaa'inaan xumuramuu himan. Waliigalteewwan Itoophiyaa fi Jibuutiin mallattaanis sirnaan hojiirra oolaa akka jiru dubbataniiru. Kan Jibuutii fi kan Itoophiyaa kan adda taasisu waliigalteen mallattaa'u kun jedhameetuma mallattaa'ee kan sheelfii keessa taa'u osoo hin taane guyyaa guyyaatti kan hojii irratti oolamu jechuudha. Maaliifuu opereeshiniin guyyaa guyyaatti jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma wadabaa hojii fudhannee togguu laalle waliigalteen jira. Dhimma gumrukii hojii fudhannee togguu laalle waliigalteen jira. Dhimma daangaa hojii fudhannee togguu laalle waliigalteen jira. Dhimmi kun guyyaa guyyaatti eksarsaayis ta'aa oolu yookaan immoo hojiirra oola waan ta'eef kanaafis immoo gurmaa'insa waan adda addaa jira jechuudha. Biyyoonni lamaan ollummaa qofa osoo hin taane akka maatiitiin misoomawwan bu'uuraa irratti xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabus Ambaasaadder Biraanuu Tsaggaayeen hubachiisaniiru. Bu'uura misoomaa keessattuu daldala irratti yookaan immoo guddina dinagdee biyya tokkootiif murteessaan loojistikiidha. Loojistikii ammayyeessuu fi hojiirra oolchuu
jechuun guddina biyya tokkootiif dhimma murteessaati dhimma ijoo ta'uu isaati kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf biyyoonni lamaanuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii sadarkaa gaariirratti inni kan taasisudha jechuudha. Qulqullinaa fi hawwattummaan magaalaa fooyyessuun qaama guddina biyyaa keessaa isa ijoo waan ta'eef akka magaalaa Shaggaritti xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiraachuun eerame. Kutaa magaalaa Buraayyuu fi Malkaanonnootti hundifama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun duula qulqullinaa fi sochiin ispoortii hawaasaa gaggeeffamee jira. Bahaayiluu Geetaachoo. Hundeeffamni waggaa 5ffaa paartii badhaadhinaa ispoortii sochii qaama hawaasaa hirmaachisee fi duula qulqullinaatiin kabajamee ooleera. Duula qulqullinaa hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun kutaalee magaalaa Malkaanonnoof Buraayyuutti gaggeeffameen naannoleen gataa balfaatiin miidhamaa turan hedduun wayita qulqulleeffaman hojii kana idileessuunis kan hojjetamu ta'uun eerameera. Hojii gaggeessituun mana qopheessaa magaalaa Shaggar Aadde Roozaa Mahammad sagantaa duula qulqullinaa kutaa magaalaa Buraayyuutti argamuun magaalaa Shaggar magaalaa qulqulluuf jireenya lammiileetiif hawwattuu taate dhugoomsuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Kutaa magaalaa 12 keessatti kan uummanni bal'aan hawaasni hunduu kan irratti ba'ee qulqullina kan gaggeessaa jirudha. Qulqullinni kunis akkuma beekamu magaalli Shaggar hundeeffamni isaa dhiyoos yoo ta'e aga danda'ametti egeree boriitiif magaalaa qulqulluu dabarsuuf hojiiwwan gurguddoon naannoo kana keessatti hojjetamaa jira. Balfi sirnaan walitti qabamee kan makfamu taanaan carraa hojii bal'aa uumuu kan danda'u ta'uu kan dubbatan Aadde Roozaan kan magaalaa Shaggarittis xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Hojii qulqullinaa magaalaa bu'aa qabeessa taasisuufis jaarmiyaan balfa tajaajilarra oolchuu kutaa magaalaa Galaan Guddaa fi Malkaanonnootti ijaaramuun dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu irratti kan argamu ta'us dubbataniiru. Bulchaan kutaa magaalaa Burraayyuu obbo Baqqalaa Dachaasaa gama isaaniin kutaa magaalichaatti hojiin qulqullinaa karaa idilaa'een hojjetamaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Hundeeffama paartii keenya waggaa 5ffaa sababeeffachuutiin keessumaa yaadama hooggansi keenya jijjiiramaa gadi buusee uummanni keenya kosii faana taa'uu qabu, balfa faana taa'uu qabu. Keessumaa immoo akka aadaa duudhaa keenyaatti Oromoon qulqullinaan beekama. Qulqullina dhuunfaasaa, qulqullina manaasaa, qulqullina naannoo isaa eeggachuutiin beekama waan ta'eef magaala fooyyoftuu taate, magaala qulqullina qabdu jaarraa jenneeti qabannee jirra. Kuni akka karoora tokko akka tarsiimoo tokkotti qabameeti Shaggarirraa hanga Gajjallaa hanga Aanaatti qabamee jira. Itti fufinsaan qulqullinni kun kan gaggeeffamaa jiru. Mul'atniif egereen paartii badhaadhinaas hawaasaa fi biyya qulqulluu taate dhugoomsuu ta'uu kan dubbatan akka kutaa magaalichaatti hirmaannaa uummataa daran fooyyessuun kutaa magaalichaa qulqulluu fi jireenyaaf kan hawwattu akka taatuuf kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Jiraattotni kutaalee magaalotii Malkaanonnoof Burraayyuu hojii qulqullina irratti hirmaatanis qulqullinni qe'ee fi naannoo ofiirraa kan eegalu ta'uu eeranii fuula durattis hirmaannaa isaanii cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Fedhii keenya magaalaa keenya hin qulqulleessina, katamaa keenya hin bareessina, biyya keenya hin bareessina, ofillee hunduma isaa hin qulqulleessina hin bareenna jennee fedhii keenya hin ba'a. Balfi miidhaan inni fiduuf miidhaa baay'eedha. Dhukkuba baay'ee namatti fida. Dhibeen inni namatti finne hin jiru balfi. Oduu walfakkaatuun qulqullina naannoo ilaalchaan dabaluun nageenyaa fi misooma mirkaneessuuf ni hojjannaa jedhan jiraattonni magaalaa Hoolataa. Jiraattonni magaalaa Hoolataa hundeeffama waggaa 5ffaa paartii badhaadhinaa sababeeffachuun magaalaa isaanii qulqulleessaniiru. Ijaalama Barraa. Jiraattonni magaalaa Hoolataa hundeeffama waggaa 5ffaa paartii badhaadhinaa sababeeffachuun duulaan magaalaa isaanii qulqulleessaniiru. Jiraattonni duula qulqullinaa magaalichaa irratti hirmaatan qulqullina naannoo qulqullina ilaalchaan dabaluun nageenyaa fi misooma biyyaa mirkaneessuuf tokkummaa keenya cimsinee nu hojjennaa jiran. Magaalaa keenya immoo qulqulleessuu jechuun bu'aan isaa olaanaadha. Fayyummaa uummataa mirkaneessuudhaaf sanaan wal qabatee immoo ilaalcha yaada qulqulluu uummata keenyaa horachuuf illee bu'aa guddaa qaba. Bu'uuruma sanaatiin uummanni tokko ta'eetuma garaagarummaa yaadaa sana dhiphiseetuma jiruu gaarii jiraachuuf hin danda'ama. Qulqullina naannoo isaa, qulqullina mana isaa eeguu qofa osoo hin ta'in jijjiirama biyya tokkoo keessatti immoo gahee guddaa kan qabu qulqullina ilaalchaa iddoo guddaa qaba jechuudha. Qulqullummaa ilaalchaa dhufee hawaasichi nagalcha nageenya keessatti gahee guddaan taphadha. Nageenyi kan kooti, jijjiiramni kan kooti, misoomni kan kooti, qulqullina kan kooti kan jedhu kun murteessaa waan ta'eef hawaasni magaalaa keenya jijjiirama biyyaa keessatti gahee mataasaa akka bahu dhaamsa kiyyaan dabarsaa jechuudha. Qe'ee keenyas qulqulleessine dhabaadha, dhabee mana ijaarree
Nyaata dhabee nyaata kennine an uffata dhabe uffata lama qabaanne tokko iyyeechaa kennine hayyummaa kecha wal baaf. Guddina biyyaa ariifachiisuufis kaayyoo paartiin badhaadhinaa qabatee jiru galmaan ga'uufis ga'ee isaanii kan ba'an ta'uu himan. Paartiin keenya sadarkaa guddaarra jiru sana ammoo caalmaan guddatee tajaajilummaa uummataa keenya paartii guddataa tarkaanfataa ta'uullee akka danda'u tumsi koo olaanaadha. Bu'uuruma kanaatiin paartii keenya hin ceesina jennee hojjechaa jirra. Jijjiirama biyya kanaa itti fufuu akka danda'u, nageenyi biyya kanaa akka itti fufuu danda'u, badhaadhinni biyya kanaa akka itti fufuu danda'u waan nurraa eegamu hundayyuu paartii badhaadhinaa bukkee dhaabannee kan hojjennu ta'uu isaati jechuudha. Waajjira paartii badhaadhinaa damee holataatti itti gaafatamtuun ijaarsaa addee Samiraa Wagee paartiin badhaadhinaa qormaatawwan hedduu injifannoon darbuun biyyattii toora guddinarra imalchiisaa jira jedhanii jiraattonni magaalichaa qulqullina ilaalchaa waliif qabaachuun injifannoo paartii badhaadhinaatiin gama hundaan galmaa jiru daran itti fufsiisuuf cimanii hojjechuun akka irra jiraatu dubbataniiru. Balfa naannoo keenyaa ofirraa fageessuu naannoo keenya qulqulleessuu mijattuu gochuu qofatu hin ta'in akka paartiittis kaayyoo isaa giddu galeessa kan godhate ilaalchaan hawaasni keenya sabdaneessummaa karaa giddu galeessa godhateen tokkummaa karaa giddu galeessa godhateen obboleettummaa karaa giddu galeessa godhateen sabaaf sablammiin magaala keessa jiraattus waan taateef kana bu'uura godhachuudhaan hawaasni keenya hojii itti aanu waggaa 5 keessatti waan gurguddaa injifannoowwan gurguddaa argate sana karaa cimsuu danda'uun ammas itti fufee injifannoowwan gurguddaa gama dinagdeen gama siyaasaan gama nageenyaatiin gama hawaasummaatiin arganne kana daran cimsinee akka inni injifannoon kun itti fufu tokkummaadhaan itti fufuutu nurra jiraata jechuun barbaada.